የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ይዘርጋ ለውደቱም በቃና ዋመቲ አኔ ሪሞቲ ሳት ሞካን ሳት በስማደ በቆባደት ነው አሜን አርገደውን አኒ በቃ inni dhiira qofa miti laali inni dhiira qofa miti wal arguuni dubartiifillee tataqqaamii dhiirafillee tataqqaamii jarri lachuufi tataqqamamu waan ta'eef wal barbaadu malee dhiirri qoftas gaaddadee waa waamu miti sun siigalee hin argamunna kuno akkana edha akkana godhuudha baatte shaayis waliin haa dhugan bunas waliin haa dhugan jarri lachuu qixuma fayyadamumi asitti walqoo kunaan jedhe kaakan lacha kuno asitti walqoo kunaan jedhe kaakan lacha kone warra jiraatti mara warra uffata keessatti maraate warra uffata keessatti maraate cabsi asitti si waame ati balaan kee tiktook hidhaan adabsiiste ji'a tokkicha hidhaan mana hidhaan atee jifte mee taa'e ati balaan kee saniin jedha asitti soorattee kenniteef rakkoodhaan buusitu uffata dhiirri aduu kana zamichi nadha'umoo maal taate bimboon oye dalaano እንዴት ነው አለው ayyo haadhata asitti soorattee kenniteef gaafa tokko taaptaapsii godha gaafa lammaffaa si tuffata tun kan udaan keessa nagangalchite Eko matumti isaati iyyuu dhiira miti baraane kana dhiira jedhee waamuun tanii dabar namni abeet laali garuu baleen baddaarra taa'ee nu dhaggeeffachaa tureetu ati kanaas baasan dhufe laala daraab daarii arsii yoo heerumtanii akka hayyoon teechan abboo keechan heerumtetti akka abboon keechan hayyoo teecha fuudhetti heerumaa jireenya hoo barbaaddan isinii galee taaptaaf yoo barbaadan immoo kaarootiin mana isinii jira waan gochuu siira bira deemu. Aboo fi boontuu maaloon maraatiin ijoolleen hin miidhamu akkasitti. Ayyoo haata. Deegi miidiyaan kun wal dubicha isinillee waan haasoftanis miira keenya nu eege kan namti haini kennaan jenne malee ofirra jirra mummachuu qabna maraattu. Deeme ati nama sadii nama afur argiteef akkana nu godhin dhugaa akka jiran. Akkana nu godhin. Ama. Akkam sin gooti. Akkana nu godhin. Ati kallachi fi ofiin boontu isin isin nan beeka waan beektaef yeroo bala sitti galchaa ittinuma raajjitatte nan bu'aan. Ayyoo haadhatu. Dhaggeeffat maal jettee? Galchaasa. Maal jettee firoo? Ati ofiin boontu ni afaan keessan afaan simbiraati walii galtu waan ta'eef haasa'ii yeroo bala sitti dabaladhaa isin jalaa hin bu'aan jedhe. Nagaadha kaati. Ati nagaadha kaa. Anchi namni sitti kolfaaf gaadhaan akkas jettu dhugaa rabbi. Borumaafuu waan akkanaa sitti barin. Maallatti kolfaan haasaan jechaadha bar qoosa walirraa haftanii jechuu barbaadani maallatti kolfaan. Gaafa dhudhuuba afaan kana ol baas eenyu narratti jiru. Diqaaltota maal irratti cuftan maaltu sin dhibe amma mee maal irratti cuftan adaraa waaqa sin uume qoygaa cabsi amma ati lubbuu cabsi amma sinaa cabsu moodeetara narratti cufe dhugaa rabbi cufame si haa cufu shi narratti cufte sun daabbotte si yaraa cufamtu siisa akkami amiin jedhe qoy abbaa himuu narlaala. Innaa jechuudha gaa cabsi amma asitti si waame waa asitti dhufte malee sitti isa siin jedhe cabsi
Asitti illee miti garuu ani jechuun osoo michiin na dhiyoo sirrii miti jechuun bakka yoo bakka hin jee dhufuu baatte ati nan jaalattu jedhee yeroo hunda Kanumaaf si waa maqaa ofii, kanumaaf si waa maqaa lubbuu, kanumaaf si waa maqaa. Kana jedheellee afaanii baasee natti dubbatu qaba. Kanumaaf si waa maqaa. Akkana goone jedhee afaanii baasee natti hin dubbatu jechuudha. Himmi ooftuu himmi ooftuu dhama ishee dhamdhamee laaluuf si waamaa ati dhamdhamsiisin tolee lubbuu dura dhamdhamsiisinii ani dubaraa jedhin ani dingiliidha jedhin marra katte siraa gaafa dhatte antuutumarree eegee kutteetti dibdaa fi maarabbaa isaanii beekuuf haaroo fi haaroo taphanii dhiira horii jedhi tokko bara garabbi. Ani dingiliidhaa si harkattan gaggabaa hin deemu bakka akkasii warra kiyya yamsisin hafuudhii jedhin gosi dhiisa saasi dhiisu shanko fool jiratee gadi rarraabatee sabichaadha. Koo jiraachuu baate moo? Wantoota dhugaa rabbii gaafa laguun narra jiruun itti kennu. Haadha keessa gulugee dingilii dargateedhee olu taala. Oo gaafa sargee hoo jiraachuu baate hoo? Jiini kee? Maarree koo caacutiin daakkotamu caacutiin daakkoo qabeen eegee kutee jee dhibaabe. Ati faawolii 99 nama rukuchiista gaafa si bira oolanii. Ani si bira nan qadhasuun jedhe akkatti nan qadhuun qabu. Odumaa dubbii gaarii haasoftuu keessa fidde. Dalaga maraataa beektaa? Nama gubu bar nama gubu. Ammas modeetara narratti cufiru gaara fi daabboon ta'e walitti si jalaa haa cufamtu. Dhiqaadha. Qosaasa. Dabarteef kaa. Ilaak modeetara ga'u hundarraa guuru. Abbaan hambeeka gara hundubbadhu malee hin mul'isaa bara abbaa. Boruudhaa geerraa galchi. Eenyu waan ofii Gale qabaa. galabbatu. Maayikiyyaa qabaa. Soorettii qabaa. Warra kana qabaa ammaaf warra siraattu. Ofiin boontu timbuina isinii mee warri moodireetaraa hunda keessan irraa hin kaasa. Ofiin boontu tokkichaan tokkina. Ura akkanatti qilleensa Si adabu. Anji adda sinnaa jibbotuni. Haadha manaa Doktor Abiy Ahmad. Dhugaa rabbi ishee miti bilaa ishee miti waan. Ishii asii Wali fakkaatanii garuu. Ishee miti. Namni wayii nama yaada taa'u seeqa jedhee ilaale gaaf tokko na bira irraa gaafaate manuma keetitti. Nama teessu seeqa jedhee ilaaluu dhaqe. Obii galtee ofeegi. Itti mootummaan nutti fiduu galti. Itti mangisii biyya bulchuu. Aara ishee miti dhugaa rabbi. Dubar maalirraa jirra? Waaqa ishee miti. Ishiidha. Warreen. Isheedha jedhee koo ishee miti badee ichi kan jaamala moo. Isheen ammaa qal'aatti. Daamaan taatan viidiyoon qabaata. Nasimmaa bakka qabdi joo. Beekaa qabaanis viidiyicha dhiisi. Ishee miti. Kaasi qaama kaasi. Amma ofiin boontu. Deeme faana Miira keessa galtee haala. Kaasiin barbaadu. Warri akkanatti deemtanii akkuma daabboon ta'e jarra kasta rukkuun ta'e jannis rakkaasaa uffata ofitti qabaadha. Isinii galee ofirra kasiisina. Maal ibsa qullaa deeme faana qullaan deeme. Isin wata keessan Dhugaa rabbii. Ani amma gisee tokko. Ijoollee dhiirotaa rabbii shamarran caalatti isaan qaban. Waa'ee moosisina. Dhiira deeme miti dhiira dhufaa dhiira ofirratti moosisina. Jireenya keessan kaleessa deeggarda dabarsu. Kan gaafa biyya ormaa deemtan gochaan isin karaa gubbatti taasisaa jirtu. Dhugaa baay'ee tokko sheemi. Isinii isa duukaa Yoo ilaale
Handhuura ijji keessan handhuura biran darbu isa duukaa eegee sassaafatanii eegee keessan ol dachaafattanii duukaa fi intala dubaraa uffate. Gosh, Arif. Safuu Sirriidha, rakkoo qabu. waliin somnu. Koi waan ofii koi siin kabaja ilaali. Sana yaadicha siif hin kabaja normaali. Ta'uu danda'a. Amma kana dura waan sinitti mala. Intalli wayii beentedha. Abbaa manaa hiikte. Abbaa manaa hiiktee kophaa jiraatti mana bunaa wayii qabdi. Dilbata charchii deemti. Dhaggeeffadhu laal. Intini wayii akka jaakettii ta'ee shurraabii wayiin jiru. Gabaabinni isaa jilbaa olitti hafaa. Muluu isaa laphee irraa ka'ee aga dakaatti qulfii qaba. Garuu sanarraan kan hafe mudhii keetii ol guutumaan guututti shaffana malee gargari. Isa keewwattee sanarraa kan hafe maal jedha bachuu fi natti ulfaata garuu na uffachaa paantii ishee xixiqqoo sana godhattee charchii ooltee baate haadha wajjiniin bakka bunatti hojjattu san teessi dhattee haadha ishee wajjiniin lammeessoo gaafa laalu ofiifin saalfadhe iddoo aanan achi buna dhugu sana saalfadhee ajjoo sana taa'uudhe saalfadhee deemee gara biraatti siigalee natti dhiyaata waan ta'eef iddoo sun ilaan silaatii dubartiini jalqaba abbaan warraan kee waan akkasii sana laalee akka hin fagaanne galgala gaafa mana kee keessa fataa itti uffata akkasii keewwatta abbaa warraa kee siigalee amalli dubartii tokkoo fi tokko isa kanan garuu bakkee keessa aga qaamni kee guutuu mul'atutti uffata akkasii uffattee charchii ooltee ati nama akkamiiti erga immoo kana ta'e abbaa warraa ishee maaliif hiikte erga kana barbaadu erga hiikte immoo of sattartee bakkaanee of danda'ee of kabajee inni naa ta'u dinnaan biraa ba'ettee jiraattu. Siigalee maaliif ennaan tokkoffaa uffanni sun kan uffatamu mana keessatti abbaa warraa kee fuulduratti uffattee yeroo buna danfistu yeroo midhaan nyaattan kan uffatamu urufa keessatti gad deemtee dhufee gaafa abbaa warraa kee fuulduratti akkasitti mana keessatti of kabajee akkasitti uffattee abbaa warraa kee fuuldura deemtu sababbiin inni alaalaaluuf hin jiru. Siigalee inni kun ilaalcha keessa koo jiru. Ilaalcha nama biraan beeku ilaalcha nama biraa bakka bu'uulee danda'u. Sanaafini gaafa gamtokkeetti harka qabdu dubbiin ati dubbattu reessi jalaa bushaa deemu. Garuu qixa sirriitti dhiirris kana balleessi dubartiinis kana balleessi atis kana sirreessi gaafa jettee akka uummataatti akka biyyaatti akka sabaatti akka addunyaatti wal gorsuudha biyyaanii goonu. Dubbiin nuti dubbannu fudhatama godhataa deema beektee namni reewaa sirrataa deema warri har'a daba gurguddaa hojjetu kuni tokko lamaan boru safaree nyaata beeki waan hafu inni sun garuu har'aafitti fakkaata kan inni nyaatu kan inni dhugu kan inni ittiin machaa'u kan inni ittiin faragramu kuni har'aafitti fakkaata waan sifaa'uuf wayii itti fakkaachuu danda'a no hin jiru waan akkasii tokko lama hidhee safaree argata har'aaf garuu ati inni himiidha inni guddaan garuu maalidha dubartiin dubartummaa ishii beektee dubartummaa ishii bakka kamitti akka kabaja qabuu fi bakkee akkamitti uffata akkamii akka uffachuu qabdu beekudha. Siigalee sanaaf amma wantoota akka qoosaa keessa gaafa dubbatamu humna garoonni dubbataman jira. Wanna fudhatamne keessaa fudhattee wanna fudhatamu immoo keessaa fudhattee wanta fudhatamuu qabu san hojiirra oolfattee perfect ittiin jiraachuu dandeessa. Wanta siin fudhatamne sana qoosaa keessa wanta dubbatamu sana aakii goote keessaa gatuu dandeessa. Siigalee sanaafi inni guddaan namni namummaa ofii beekudha. Namni ani nama tokkoon ofii boontuu wajjin gaafa walitti dhufu obbolummaa isaa ta'u dhimma biraa isaa ta'u gaafa walitti dhufu gatii namaa bareessee beekudha. Kanan beeku taanan ani boru isheedhaaf obboleessallee ta'uu hin danda'u. Hiree walii warroomuu qabna yoo ta'e warra ishiitillee ta'e wajjin jiraachuu hin danda'u. Gatii namaan beeku waan ta'eef. Namni gatii namaan beekne haraamudha. Qaleesi nyaata beekte akkuma sila namoota adda addaa fakkeenya kaasisan jechuudha. Kanaaf gaafa wantoota tokko tokko dubbannu gamtokkee qofa yoo dubbanne wantoota baay'eetu nu jalaa bushaa beekte ofii keenyafillee wanta dubbatamne dubbachuu dandeenya waan ta'eef itti fufadhaa qoosaa keessan. No, laaqannacha asirratti wanta ta'e jechuudha ofiin boontu isuma wanti dhugaa tokko dubbachuu barbaadu tokko yoo jiraate mala kallattii beektaa. Miidiyaa kana gubbarratti influenceroota kallattii hedduu an jiran namoota baay'eetu jira.
nama arrabsuudhaaf influenceroota addatti ani nama arrabsuudhaan beekamaadha jedhee digirii ofii kenne addatti jira. Shamarran kanneen asitti illee ofees yaaduu danda'u. Sammuu kee kanatu dhukkubsataadha beekama. Sammuurraa fayyuu hin dandeenye beeke dhalli kun. Amma yeroo tokko tokko dhiirotatu shamarran irraa viidiyoo waraabaa jira. No. Wanta argee qaanfadhaa yoo wanta arginee qaanfataa jiru jira beeki. Dhiirri Saawudii deemee waraabu. Dhiirri Dubaay deemee waraabu hin jiru. Oromiyaa keessa biyyattii tana keessa. Kanaaf shamarran kana miiratu sammuu isaanii to'atee kaayyoo harkaa balleesse haa ta'u, ilmuma dhiiraa kanatti afaan mi'aayee kaayyoo harkaa balleesse haa ta'u, wanti isaa wal makaa beekta. Kanaaf addatti ispeeshaalii kan ijoollee magaalaa isaa ijoollee magaalaa gorsitee fooyyessuu fi fayyessuun baay'ee ulfaata yeroo sitti fu'ata. Maaliif jennaan sammuu gara wanta garaagaraa yaadanii ittiin bilchaatan waan ta'eef durriyyallee ta'an garuu ufeegdi beekisi ijoollee teenya baadiyyaa abaati. Safuu haadha abbaa ishii kan maatii ishii maqaa balleessaa jirtu kallattii ittiin gorsitu mijeessita. Kallattii ittiin barsiiftu mijeessita. Osoo hin nuffin osoo hin tuffatin barate ijoollee nama sadi qabee argatee wanta orienteeshinii wayii kenneefi gorsa wayii kenneefi sammuu keessan akkana ku'a dhiphina keessan waliif qoodadha yoo waliif qoodachuu baattan natti hima jettee hin dubbattu yoo ta'e sammuu shamarran keenyaa qofummatti gaafa baay'ataa deeme of balleessuudhaaf paarsantii xiqqaadha baay'ee. Qaamota shamarranii keessaa qaamni shamarranii ilma dhiiraa paarsantii yookaan kalarii 15,000 al takkatti argeessi caaluu danda'u ija qofa. Iji shamarranii ija dhiiratiin waliin madaalu. Ija qofaas caalti shamarranii. Ogummaan akka jiru beeki. Malli akka jirutti ta'e. Bifti anii fi ati arguu dandeenyu yoo xiqqaate 12,000 hin geessu yookaan 10,000 hin geessu al takkatti. Shamarran garuu al takkatti kalarii 15,000 ija ishiitiin addaan baasuu hin dandeessi. Garuu sammuu ishiitiin kalarii 15,000 yaadachuu hin dandeessu. Kanaaf maalidha jennaan orrantii sammuu ishiitii irratti hojjetamuu qabutu jira. Mee fakkeenyaaf shamarran milkaa'oo addunyaa kana raasaa jiran laala. Ijoollee shamarran milkaa'oon addunyaa kana raasaa jiran akkuma haadholii keenya tanaan dura baadiyyatti jireenya maatii nama 14 nama 15 bulchitu raasu sanatti bulchaa jiru. Kanaaf waan akkasii sanarratti hojjaa namoota akkasii sana jala deema. Ispeeshaalii lafa safuun itti cabdu yoo gura dubbatamtan jala teessanii harrattanii waan biraa waliin geggeessu dhiisa tuffattanii dhiisa wantoonni garaagaraa wanti badaan isin argaa deemtan kun yeroo hundaayyuu sammuu keessan akka of qabu namootarraa akka of eegdan isin go'a waan ta'eef jabaadhaa kasanirraa hafe moo kolfaa taphadhaa keessoo keessanis miira keessanis maalummaa keessan badaa kana dabarsitanii namatti hin kennina. Sagaleen kee jira moo akkuma nu deessisa. Nuti baadiyyaa waggaa jirru maatiin keenya yeroo wal gaafatan hin arginu yeroo wal dhungatan hin arginu minimannaa abbaan keenya gaasa teenya obbolaan nuti fakkaata. Si galee ijoollee fuulduratti homaan godha waan ta'eef. Amma maali? Faanaa mintu naattee waggaa dhiirri alaa galuudha ka'e. Mana urgeessaatti. Mana urgeessaatti aadaa isaaniitti waan ta'eef inni balbala seenuunii fi ishiin arraba afaan keessa irraa bu'ee galuu tokkuma sii galee. Haaruu dhibba keessaa 75. Malee ishii biyyaa sana irra jaalatanii ishii baadiyyaa kan baadiyyaadhaan baadiyyaa sana irra jaalatanii amma namatti beekudha. Maaliif jennaan ishiitu obsatta. Ishiin biyya arabaa jirtu walumaa gara paamilii kana fayyadamtu lolis. Haasaan baay'ee shiroo isaa.
achirratti qabu deebite. Haasa'e cabsi haasa'e lubbu. Yeeshi aadaa fi sabbuu keenya eeggannee akkuma warra maatii keenya duriitti qamisii keenya uffannee shaashii keenya hidhannee itti yaadne soo jenne tuni homaan beektu jedhee xala ilaala. Ishee nurra mul'istu ishee istaayilii mul'istu ilaala. Attamaa taanu duuba istaayilii ni mul'isne wanne safuu gattannu hin jettu. Ishee akkamaa taanu duwwamee akkam taana. Ana bara giraana taagaa ba'e akkamitti hoo jaalala kana akkamittiin deemna waliin. Kanumarra heeruu yoo Inni kan istaayiliitti argisi istaayiliitti mul'isu sun mana kee keessatti gaadaa kee keessatti uffata kaleessa ganama uffatteen har'a oomtee bulta osoo hin taane dhadhaa kaleessa dheengadda ganama dibatteen torbee tokko teecha osoo hin taane mana kee keessatti gaafa si fuudhee seera si guutee akka habboon kee hayyoo ta'e fuudhette si fuudhee gaafa manaan si gaale mana kee keessa akka feete ta'uu dandeessa. Har'a halaala teessee isan jaalalaan qabadda jettee fagaara keetirraa ol fuutee waraabdee inni si madaaluuf irree dhiirri tokko tokko amma dubartii madaaluuf irree kan jedhutu jira bara dubartii madaaluuf si madaaluudhaafi dhiirri baazawii akka salphaatti si fuudhu akka salphaatti miti dhiirri kan si fuudhu si jaalate taanan jechuudha hiriyaasaa kaafetti waami jedhee hiriyaasaa sitti erga hiriyaasaa nama lama sadii sitti erga hiriyaasaa kan ta'anii hiriyaan qaba jettee tokko irraa deebisti moo hiriyaan qabu jettee jaalala kan keessummeessite wanna baay'ee Wanto wajjin Oromoo namni gaariin isin jira jettu lubbu. Tagaraakkarina dhiisa shimtaa softu shuma dhiisneetu zimmachuu jechaadha. Moo malee moo maaliif isheef deessu ishee qofa jaalala isin barsiise moo isin yeroo tokko wanta isinirra gairraa dhaabbattanii Ishiin gisee shootti godha jedhu affetti. wanti mesiin bilaakuma gaafa dhiira jaalatan akka udduu kecha raammoon jiru dhiira tokko namoota humnaa ol jechoota wanna barbaade dubbatu kana hammaataa yookaan nama baalaqee yookaan nama safuu hin beekne nama maaliin beekne hin ta'e akka miidiyaa kanaatiif akkasii wanta miidiyaa kanarra deemuutu akkasii isa miskiina ta'etu gajja'uutu dadhabamee jira isa miskiina ani homaan beeku jedhuutu dubbii balleessaa jira. Viidiyoo warroota asirraa wacanii tokko hin jiru ka asirraa nama arrabsanii tokko hin jiru ka asirratti jechoota safuu akka barbaadetti kolfee qabatu gadi ziyaaratan kanaaf hoo tokko tokko naqee ta'a isinillee birbinyaa yoo nan asirratti buqushaa jedhe safuu jedhe yoo nan asirratti kintirii jedhe safuu jedhe yoo gaafa viidiyoo shichi garri shi jilba gawwaraamanii arganii shatii godhee kechan itti arginaan bilookii mataarra na dhaabne. maan safuu mitiire maaltu safuudha sooretti jecha safeeffatuutu wayyamoo ilalaa dhaggeeffadhaa wata'ee jira jecha safeeffatuuni of course safuudha yoo maal qabaatu yoo jechaa fi gochi kee wal madaalan ta'e garuu miidiyaa kanarratti safuuna barsiiste ati ganama galgala mana sireetii baata taana durri jeeta si ari'anii sina wanta si aggeeffa'uuf jiru jecha safuu birbinyaa gocha safuu gocha eessaa baate wanta akkana safuu akkana ijoollee baay'een koo warruma amantaa arrabsaa oolanii warruma nama gorsaa oolanii viidiyoon isaanii bakkee jiru dhiisi maal agarraa akkuma isin argitan argaa oolla bara warruma sirraa iyyaa oolan adda duree ta'anii warra nama gorsaa oolan kan viidiyoon isaanii argamu. Tabar habibi Ati dhaggeeffadhu. Paastarii bisheekii dhaggeeffadhu taanaan paastarii bisheekii bakka fe'ee oola maal taatanii jirtu isin. Paastarii bisheekii kaadhimaa yoon godhina fayyaa qabdu sila. Paastarii maayin si jamaree sooran beektu bakka isaan Kan jabaran. Ndee. ofii fi maatii kee lubbuu ati gatii qabaattu ta'uu beekii ofii fi maatii kee rabbii kee tokkotti sodaadhu kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu kalaas malee kuni na gorse anamma mootummaan Ameerikaa dhufee akka barbaadetu oduu na gorse kaayyoo kee wajjin hin deema gorsiisaa sun jedhee tanan
of gammatee dhaabbadhee tallaala. Mootummaa saasaniif gadi jedhee buluu qabu. Ana biratti mootummaadha waan ta'eef. Siif galee paasteriidhaan namoota baay'ee shawwadamaa ture. Beekaaf namoota baay'ee shawwadamaa ture. Kanaaf shawwadaminaa isin shamarran kee of qaba. Maal akka taatan beekan gatiin keessa qaalii akka ta'e beeki. Boruu haala daa'imman ta'uu beeki qaama keerraa harmi keerraa alatti kun borusuma daa'ima hoosisuu kee ta'uu beeki. Ijumti namaatu gaarii miti baay'ee wayi onlaayinii kanarratti. Filtara baay'ee jira. Filtaraanis viidiyoo hojjechuu hin dandeessa. Siif gala kanaadha. Mari geefti gorsa nama tokko yoo miidiyaa kanarraa fudhadhu hin jiru. Haati kiyya qonxoxxee na guddistee sabuu kabajaan guddadhe sii galee. Ana akkan taane ta'ee haadha kiyyas obboleewwan kiyyas maqaa hoksisuun barbaadu baasu. Dhugaa rabbii. Maali? Akkaataatti jecha afaanii akkattan dubbadhu iyyuu. Garuu akeebat booda viidiyoon kee gadi bahee jecha kana hojjetan biyyatti si galchaa. Qoosaa miti. Ani viidiyoo kiyya miti ani mataa kiyya qullaa taa'ee nama wajjin haasa'een beeku baasa viidiyoon kiyyallee waan biraati. Nama wajjin miti qofaa kee tokko shaaworii galtu qullaan galee. Ani ofii kiyyayyuu ilaaluu na sodaadha. Dhufeensi ilaala yoo ilaalu sodaatu. Waan naman siya. Amma yoo Pakistaanii tokko jala jala jettanii na gursaame. Asumaani. Itti mudde sun yoo ga'iisas kan araboota irratti ga'iisa wanna tokko hin beekan gamana fidu. Amma itti mul'isu sochaatan jira. Kam godhu? Naafiroo minni piroofaayilii keessa kummaayila. Faranjoonni araada biraanafin. Naafiroo. Nama kan. Maa inni piroofaayilii keerraa kun? Maa? Natti mi maal kee? Abbaa mana kooti. Shafoo. Walumatti na qabdi Wal fuutaniittu? Wal fuutaniittu? Mucaa wajjin qabdu? Ilma wajjin qabdu mucaa godhattee taati? Yaada ga'uyyuu. Matuu kana daa'ima xiqqoodha. Argaa kee. Formii maalii guuttere erga mucaa waliin godhanne ta'e maanyi wal fuunee irra gaafa jettu formii gaa'ilaa guutte. Gorsan kennu tokko biraa eerum itti heerumtanii biraa miila keessan fuutanii hin deeminaa na dhaga'aa.